Uummattoota Itoophiyaaf federaalizimii akkamii barbaachisa? Eenyuuf? Maaliif? Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaallatamoo. Qophii keenya lafaaf lafee har'aa keessatti dhimmoota waa'ee caaseffama biyyaa fi mootummaa Itoophiyaa ilaalchisuun shira Oromiyaa dabalatee naannolee sabootan ijaaraman diiguudhaan naannolee sulula laga gaaraa fi teessuma lafaa yookaan kallattiidhaan ibsamanii daangeffaman ijaaruuf deemamu ilaalchisee federaalizimiin maaliif akka barbaachisee, federaalizimii akkamii akka feesisuu, eenyuun akkamitti akka murtaa'u gaaffii sabootaa fi heera biyyattii waliin wal bira qabnee kan laalle kutaa tokkoffaasaa torban darbe isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaasaa har'aa isin biraan gahuuf qabannee dhiyaannee jirra. Ammas nu faana turaan affeerraa keenya kabajaati. Bara 1991 booda rakkoo ijoo kan ta'e sirna federaalawaa waraqaarra jiru dhugoomsuuf yookaan hojiitti hiikuuf olaantummaa seeraa fi heeratti amanuu dhabuu qaama aangoo qabuuti malee rakkoo biraa miti. Olaantummaa seeraa irrattis walamantaan dhabamuu fi aangoof dursa kennuu Adwaa irraa kan ka'e rakkoowwan ijoon uummata Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru itti fufe. Haalli kun dhufaatii biltiginnaa bara 2019 booda ammoo daranuu hammaatee koomishiniin heeraa fi federaalizimicha diigu hundaa'ee bara 2021 kaasee uummata irratti qoosaa fi diraamaa hojjechuutti jira. Gama biraatiin caaseffamaa fi qabiyyee heera federaalaa yoo ilaalle caaseffama biyyaa kan federaalizimii gulantaa lama qofa qabu kana. Akkuma olitti ibsine caaseffamni kunis gulantaa lama qofa. Gulantaan tokkoffaa fi waliigalaa mootummaa federaalaa yoo ta'u, gulantaan lammaffaa ammoo mootummaa naannooti. Heera biraatiin akkaatuma heericha keessatti tumametti hamma bakka hin buufamnetti yookaan seera qabeessummaadhaan hin fooyyeffamnetti Itoophiyaan heera bara 1995 bulaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u, hojiirra oolman isaa labsii lakkoofsa tokko bara 2095 kan labsame kunoo amma waggaa 31 guuteera. Labsiin kun garuu duraan sababa iyyaaddegeen amma immoo sababa biltiginnaatiin sirnaan hojiitti hiikamuu hin dandeenye. Qabiyyeewwan bu'uura heerichaa beekuun akkaataa itti qaama aangoorra jiru ittiin qorru waan nu akeekuuf qabiyyee heerichaa dimshashatti ilaaluun gaarii ta'a. Heerri kun keewwattoota 106 kan qabu yoo ta'u, boqonnaa 11tti qoodamee jira. Haaluma kanaan seensi heera biyyattii yookaan piriyaambilii irratti haqa dabaa turanii fi hariiroowwan haqa sabaa fi hiree sabootaa dabsaa turan qajeelchuu akka barbaachisu ibsuun xiyyeeffannoo mirga hiree murteeffannaaf kenname akeeka. Boqonnaan tokko tumaalee waliigalaa keewwata 1-7 kan jiru yoo ta'u, boqonnaan 2 qajeeltowwan bu'uuraa akka birmadummaa sabootaa fi kan akka seerri dambiin murtii aangawaa kamuu heera kanaan faallaa taanaan fudhatama kan hin qabne ta'uu calanqisan heericha keewwata 8-12 jalatti tumamanii jiru. Boqonnaan 3 mirgoota bu'uuraa fi bilisummaa akka mirga walqixxummaa, mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu hanga fottoquutti jiran keewwata 13-44 bal'inaan tumamanii argamu. Boqonnaa 4 keessatti caaseffamni biyyattii sirna paarlaamentarii fi sirna federaalizimii gulantaa lama qabu kan teessoo federaalaa magaalaa Finfinnee taate ta'uu keewwata 45-49 jalatti ifatti tumameera. Boqonnaa 5 keessatti caaseffamnii fi qoodinsi aangoo gulantaa lamatti jechuunis federaalaa fi naannoo gidduutti taasifamuu akkasumas aangoon ifatti heerichaan federaalaaf hin kennamin kan naannoo ta'uu keewwata 50-52 jalatti ibsamee argama. Boqonnaa 6 keessatti ammoo caffeewwan federaalaa lamaan caffee bakka bu'ootaa fi caffee federeeshiniitu keewwata 53-68 jalatti ibsame. Boqonnaan 7 waa'ee pireezidaantii riippaabilikichaa keewwata 69-71. Boqonnaan 8 waa'ee qaama raawwachiiftuu federaalaa fakkeenyaaf waa'ee aangoo muummee ministeerotaa fa'aa keewwata 72-77 jalatti ibsaman. Boqonnaan 9 waa'ee caaseffamaa fi aangoo manneen murtii federaalaa keewwata 78-84tti kaa'a. Boqonnaan 10 qajeeltowwanii fi kaayyoowwan imaammata biyyaalessaa keewwata 85-92 fi boqonnaan 11 ammoo tumaalee adda addaa kan akka qajeelfama labsiin muddamaa ittiin labsamuu fi akkaataa heerri itti fooyya'uu qabu fa'aa hammachuun
keewwata 93 hanga 106tti tumameera. Heera bara 1995 kaasee hojiirra jiru kan qaamni amma aangorra jiru kuniyyuu ittiin aangootti dhufe kana fooyyessuun kan danda'amu karaa lamaan heerichuma keessatti tumameen qofa. Kan jalqabaa heerichaan keewwata 39 kan mirga hiree ofii murteeffachuu tumee fi keewwata 104 fi 105 dabalatee qabiyyee boqonnaa sadaffaa fooyyessuuf manni maree lamaan jechuunis mana maree federeeshinii fi mana maree bakka bu'oota uummataa filannoo bilisaan filaman caffeen naannolee 12tu raggaasisan gaafata. Kan lammaffaa keewwattoonni heericha kaanis mana maree lamaan federaalaatiin 2/3 deeggaramuu fi caffee naannolee keessaa 2/3 deeggaramuu qabu. Kanaan achi koomishinii hundeessuun yookaan koree dhaabuudhaan heericha fooyyessuun hin danda'amu. Deemsa akkasii heerichi kan dhorku yoo ta'u, kanarra darbanii deemuun ammoo diigumsa biyyattii ariifachiisuu yoo ta'e malee caaseffama biyyattii gubbaarraa murna tokkoon murteessuun balaa Yuugosloviyaa mudate gaanfa Afrikaatti affeerudha. Akkuma heera Itoophiyaa keewwata 1 jalatti tumametti heerichi caasaa biyyattii kan hambaa impaayeraa ta'ee turee fi aangoon wiirtuu tokkorratti kuufamee ture kan hambise caasaa federaalawaa gulantaa 2 qabuu fi dimokiraatawaa ta'uu qabu hundeesse. Haaluma kanaan maqaan biyyattii The Federal Democratic Republic of Ethiopia jechuunis Riippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa jedhamee kaa'ameera. Daangaan biyyattiis mootummoota naannolee federeeshinichaa hundeessan kan hammatuu fi waliigaltee idil addunyaatiin kan murtaa'u akka ta'e keewwata 2 jalatti tumameera. Naannoleen kunniin ammoo kanneen keewwata 47 keewwata 1, 2 fi 3 jalatti ibsaman 9 yoo ta'u, amma bu'uuruma heerichi kaa'een naannoleen 3 dabalamanii walumaa galatti naannoleen miseensa federeeshinichaa yeroo ammaa lakkoofsan 12 ga'anii jiru. Isaanis 9 maqaadhaan ibsaman naannoo Tigraay, Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Sumaalee, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Hararii akkasumas naannoo kibbaa diigamuu hordofuun kan hundeeffaman naannoo Sidaamaa, naannoo kibba lixa Itoophiyaa saboota 7 ol kan hammatee afaan Amaaraa qofaan kan hojjetu, naannoo giddugaleessa Itoophiyaa saboota 10 ol kan hammatee afaan Amaaraa qofaan kan hojjetuu fi naannoo kibba Itoophiyaa saboota 12 ol kan hammatee afaan Amaaraa qofaan kan hojjetu. Caaseffamni magaalaa federaalaa jedhamu ammoo fudhatama heeraa hin qabu. Magaalota Oromiyaa akka magaalaa muummittii Oromiyaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa Oromiyaa irraa kutuuf jecha daba guddaa heeraa fi seera cabsuun raawwatametu itti fufee jira. Federaalli lafas magaalas hin qabu. Teessoo mootummaa federaalatu jira malee lafti kan federaalaa ta'e hin jiru, jiraachuus hin danda'u. Gama biraatiin gaaffii naannoo ta'uuf jecha godinoota saboota naannoo kibbaa 11 dhiyaateef deebii heera faallessu kan naannoleen kallattiitti dhimma bahuun moggaasuun kennamillee akeeka maalii galmaan ga'uuf akka ta'e sirritti keessa isaa hubachuu barbaachisa. Saboonni akka Walaayittaa, Hadiyaa, Kaafaa, Gaamoo, Goofaa, Guraagee, Daawuroo, Konsoo, Burjii fi kan kana fakkaatan gaaffii ofiin of bulchuu, afaan aadaa fi eenyummaa isaanii itti gabbifatanii hiree siyaasaa isaanii murteeffachuu gaafatan. Deebiin kenname garuu hidhaa, ajjechaa fi dararaa akkasumas caaseffama faallaa gaaffii gaafatamee ta'e. Kun akeeka koomishiniin marii biyyaalessaa jedhamu hundeeffameen kan wal simu yoo ta'u, koomishiniin kun dhiyeenya ammoo federaalizimiin afaanii fi eenyummaa irratti hundaa'e kun gara teessuma lafaa akka gaaraa, sulula, lagaa fi kan kana fakkaataniif bifuma naannoleen 3 kibba lixa Itoophiyaa, giddugaleessa Itoophiyaa fi kibba Itoophiyaa saniin irra deebiin caasessuu san waliin kan wal simudha. Akkuma yaadannu warri aangorra jiran keessattuu muummichi ministeeraa afaan Amaaraa tokkummaa Itoophiyaaf gaariidha jedhanii waan amananiif gaaffii saboonni 11 gaafatan kana ukkaamsuudhaan saboota baay'ee naannoo tokkotti walitti ukkaamsanii naannolee 3 kallattiidhaan moggaasan keessatti hammachiisuudhaan afaan hojii naannoowwan kanaa afaan Amaaraa akka ta'u dirqamsiisaniiru. Naannoon Sidaamaa humnaa ol itti ta'ee mirga afaan isaatiin naannoo ofiitti fayyadamuusaa warri kun akka gaabbitti yookaan hiree isaa miliqeetti yoo ibsanillee mul'atu. Haalli faallaa heera biyyattiin naannoo kibbaa caasessuu kun akeekni isaa Oromiyaa diiguudhaan yoo xinnaate bakka 2tti kallattii bahaa fi lixaatti hiruu darbees yoo danda'ameef naannoo 5 olitti qooduuf karaa cirachaa jiraachuu agarsiisa. Armaan dura bara 2019
sanada leenjii bilxiginnaa irratti sabni guddaan tokko naannoo tokko keessatti daangeffamuurra ji'oogiraafiidhaan bakka 2-3tti yoo qoodame wayya jedhanii ifatti ibsaa leenjis ittiin kennaa turan. Muummichi ministeeraa kitaaba isaa Maddammar jedhamu keessattis kanuma kaa'eera. Gama Oromiyaatti yoo deebinu dabni fi shirri federaalizimii ammaa kana diiguu kan Koomishinii Marii Biyyaalessaa jedhamuun gaggeeffamu akkuma itti fufetti ajandaa Oromiyaa kilaastara 6tti qircuu qabatee gadi ba'ee jira. Diigumsa sabaa fi Oromiyaa waggoottan 8tiif taasifame hordofuun amma xumuraaf kan dhiyaate fakkaata. Oromiyaa heeraan hundoofte heera cabsanii murtii paartiitiin diiguuf koomishinichi erga obbo Zagayyee Asfaaw du'anii booda ifoomee jira. Obbo Zagayyeen qabsaa'ota Oromoo warra Oromiyaan bara 1991 biyya Oromoo taatee caaseeffamuun dura bu'uura ishii bara 1975 bu'uura duraa gadi dhaabe keessaa hayyuu dura irratti waamaman yoo ta'u, miseensa koomishinii kanaas akka turan ni beekama. Tibba darbe kan addunyaa kanarraa boqatan yoo ta'u, namoota ajandaa Oromiyaa diiguu kana hin fudhanne keessaa kan koomishinicha keessa jiran isaan qofa ta'uun ni dubbatama. Akkaataan du'a obbo Zagayyee mataa isaatti shira yaala dhoorkuu kan of keessaa qabu ta'uu keessa beektoonni ibsaa jiru. Egaa ajandaan Oromoo gircanii akka Itoophiyaaf yaaddoo hin taanetti dadhabsiisuu du'a obbo Zagayyee Asfaaw booda dhufuun isaa waan akeekuu qabaa jechuudha. Akkuma yeroo hedduu ibsaa turre akeekni Oromiyaa diiguu waggoota 8 darban keessa kallattii hedduun raawwatamaa ture. Isaan keessaa ijoon maqaa misoomaa fi magaalota haaraa ijaaruutiin bifa tarsiimaawaa ta'een Oromiyaa bakka 2tti kutuu kanaan duras fashalee ture amma bifa haaraan eegalamuudha. Kunis mudhii Oromiyaa bal'inni ishii kiiloomeetira 75 gadi ta'e irratti magaalonni haaraan 2 doolaara biliyoona 10 hedduun ijaaramuudha. Ijaarsi lamaanuu Oromoo buqqisee hojiitti seeneera. Magaalonni kun lamaan jechuunis buufanni xiyyaaraa Aabbuu Seeraa lafa hektaara 4,000 irratti qonnaan bulaa gandoota 6 olii buqqisuun kan ijaaramaa jiruu fi zoonii dinagdee addaa gadaa lafa hektaara 240 yookaan lafa walakkaa Finfinneetti dhiyaatu irratti ijaaramaa jirudha. Kunis lammiilee Oromoo lafa nura isaanii fi jiruurraa buqqisuu irra darbee eenyummaa aadaa fi afaan Oromoo buqqisee kan biraatiin bakka buusuudhaan qubsuma Oromoo balleessee Oromiyaan bahaa fi lixatti akka hiramtu karaa bana. Koomishiniin Marii Biyyaalessaa jedhamu ammoo heera biyyattii akkaataa heerichi kaa'een ala fooyyessuudhaan uwwisa seeraa kennuuf hojjeta. Mariin biyyaalessaa paartilee akka KFO fi paartilee biroo yeroo dheeraaf ABO'n ammoo bara 2018 booda filannoon taasifamuun dura boordi filannoo qaamonni nageenyii fi dhaabbileen dimookiraasiif miidiyaa bilisa akka ta'aniif jecha mootummaan marii biyyaalessaa waliigaltee biyyoolessaa fidu kan bal'inaan gaafatamaa ture san akkuma jijjiiramicha bara 2018 asitti micciiruudhaan maqaan isaa butamee fudhatamee damnii fi shirri siyaasaa ittiin hojjetamu irratti argama. Hundaa'ol wanti nama ajaa'ibu ammoo Oromiyaa diiguu, federaalizimii diiguu, federeeshinichaa caasessuu fi heera diiguun humnaan kan uummata irratti fe'amu yaada murna bicuu bilxiginnaa fi izeemaa qofa malee yaadota adda addaa walitti fiduudhaan kan murtiin uummataa haala bilisa ta'een irratti kennamu kan hin taane ta'uusaati. Jaarmiyaaleen murteessan akka KFO, ABO, ABO, TPLF fi kan kana fakkaatan hedduun marii jedhamu kana keessa hin jiran qofa osoo hin taane akka jiraatan hin barbaadamu. Haalli kun akkanaan itti fufnaan biyyattiin balaa hamaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa seenuuf deemti. Gabaabumatti mariin kamuu haala bara 1991 dura ture irratti hundaa'ee gaggeeffamuurraa chaartara ce'umsaa fi heera bara 1995 booda wantoota uumaman irratti hundaa'uu fi fooyyessuu qaba ture. Mariin biyyaalessaa bilxiginnaa fi waahiloonni isaa waliin gaggeessaa jiran garuu mirga Oromoo kanaan dura gonfateeyyuu duubatti kan deebisu, Oromoon akka sabaatti akka hin ijaaramne kan godhu, Oromiyaa diiguuf tooftaa danda'ame hunda kan fayyadamudha. Mirgoota bu'uuraa kan namtokkees ta'ee kan gurmuu kanneen heeran fudhatama argatan kabajuuf mootummaan dirqama qaba ture. Qaamni heeraaf seera ittiin aangootti dhufeef hin bulle seera biraa sabarratti dirqamaan yookiin shiraan fe'uuf haamilee tokkollee hin qabaatu. Bakka qaamni aangoo qabu dirqama bahachuu dadhabetti gaaffii sabaa dhiisanii ajandaa hin barbaachisne kan murni wayii walfilee tolfate irratti mari'achuun dantaa sabaa armaan dura kabajame duubatti deebisuudha. Sirni federaalawaa daandii gaaffiin Oromoo ittiin deebi'uudha malee gufuu miti.
mootummichi kan federaalizimichaa fi mirga hiree murteeffannaa duubatti deebisuuf deemus kanaafidha. Dhimmi Finfinnees akkasuma sirna federaalawaa dhimma naannoo caasessuu ilaalchisee dhimmoota jiran akka haaratti dheedhii godhanii jalqabuun otoo hin taane bakka heerichi kaa'erraa jalqabuutu barbaachisa. Marii koree bilxiginnaatiin adeemsifamaa jiru kana dabalatee mariin kamuu gaaffii waraqaa irrattis ta'u kanaan dura aarsaa guddaadhaan deebii argatee bule kana dheedhii taasisuun qabu. Qabiyyee heerichaa keessatti caaseffama biyyichaa fi mirga hiree murteeffannaa ilaalchisee tumame akkamitti hojiirra oola kan jedhu irratti yoo xiyyeeffatame qofa mariin siyaasaa gaaffii Oromoo hiiku kan taasifame jedhamuu danda'a. Kunis koomishina gareeleen siyaasaa hundi itti walii galaniin malee murna paartii tokkootiin miti. Qabatamni Oromiyaa keessaa ammoo qaama walabaa sadaffaa malee kan hiikamuu danda'u miti. Achi booda dameeleen mootummaa walaba ta'uu qaban kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisii, mana murtii, dhimma nageenyaa, boordii filannoo fi kan kana fakkaatan irratti waliigaluu fi aangoo qooddannaa walamantaa uumuu danda'u taasisuu fa'aa dabalata. Kun ammoo haala tokkummaa saba Oromoo, tokkummaa biyya Oromoo, Oromiyaa tiksuun yoo ta'e malee dhugoomuu hin danda'u. Itoophiyaan Oromoo fi Oromiyaa diiguu irratti ijaaramtu yoomillee nagaa, tasgabbii fi badhaadhina qabaachuu akka hin dandeenye lammiileen biyyattii hundi addatti immoo lammiin Oromoo akeekkatee hubachuu qaba. Xumurree horaa bulaa.